Ashama harka fuunee hordoftoota keenya egaa sagantaa keenya Gula Oromiyaa torban dabreetiin akkuma hundi keessan yaadattan seenaa Abbee Abbichuu kaasnee waa hedduu simbiraan geenye turre. Akkuma sagantaa keenya irratti kaafnetti sagantaan keenya torban darbee kan irratti xiyyeeffate kitaabolee lamarratti kitaaba Habashaa Jabduu yookiin immoo Habashakaa Odeessee jedhu kan karaa Maariffaatti kamee fi kan disatateerraa wantoota ka'aniif san irratti kan xiyyeeffannee fi namoota waa'ee Abbichuu nutti himu waan dhabnee fi amma erga sagantaa san hojjenne booda asitti dargaggeessa akka Abbichuu ganaa dargaggeessa tokko argannee jirra. Inni kun seenaa gootota Oromoo fi kaan kan jedhu kitaabolee lama nama barreessedha. Inni kan biraa immoo Oromoo Naashinaalizim kan jedhudha. Shallamaa Kabbeeti. Shallamaa Kabbee nama biyya Abbichuutti dhalatee guddateedha. Seenaa gootota Oromoo dargaggeessa barreessudha. Abbichuu irratti dabalataan Gula Oromiyaa keenya kutaa lammaffaa irratti Shallamaa Abbee wajjin turtii kan goonu ta'a. Abbichuun goota akkamiiti? Barreessitoonni keenya yoo barreessan fakkeenyaaf waa'ee sirna gadaa irratti Asmaroom Laggasaa waa'ee sirna gadaa tokko barreessuudhaaf waggaa 8 sirna gadaa abbootii gadaa Booranaa bira taa'ee olee buleeti. Akkasumas qorattoonni seenaa addunyaarraa dhufanii qoratan achuma ta'anii achumatti argamaniiti. Keenyoo akkamiin qorachuu qabu seenaa gootota keenya kan jedhu irratti xiyyeeffannee kan hojjennu ta'a. Tiyooruma barreessuu qofa osoo hin taane intarneetirraa daawunlood gochuu osoo hin taane uummata san bira dhaqanii bira oolanii bira bulanii akkamitti hojjechuu qabanii kan jedhu irratti Shallamaa Kabbee wajjin kan waliin turru ta'a. Turtiin keessan nu faana ta'u. Kasiribu seenaan Oromoo Itoophiyaa keessatti qabu baay'ee nama rara. Baay'ee siin jedha. Xiiqiidhaan ka'ee kanan kitaabota barreessuuf ka'e dur gaafa sadarkaa lammaffaas gadittis barannu seenaa nan jaaladha. Garuu deemee sadarkaa lammaffaa ga'ee seenaa Itoophiyaa barachuu gaafa jalqabe hangar tokkee ta'ee natti mul'ate. Ogas jibbuun jalqabe. Maalan godhee kitaabota nan dubbisa. Kan abbaan fedhe barreessu nan dubbisa. Kan biyya alaas kan biyya keessas jechuudha. Noormaalii kitaaba seenaa siyaasa kana jechuudha. Isa gaafan dubbisu ittuu aaraa, ittuu xiiqaa osoo waa gumaache waan dhokate waan fagoo miti bar. Isa fagoo jiru odoon ta'an isa dhiyoo jiru kana waan hin danda'u odoon gumaachee jedhee yaaduu jalqabe. Seenaan gootota Oromoo qofa osoo hin taane kan Oromoo illee nama marara. Waa guddaa gumaachee osoo jiru fakkeenyaaf Adwaa gaafa fudhatte Gabayyoo Gurmuun Oromoodha. Gabayyoo Gurmuu kaan gaafa dheefu maatiin qaba, manan qaba, qe'ee guddaan qaba, maqaa guddaan qaba sanatti hin deebi'e jedhee gaafa yaadu biyya kiyyaaf akkattan du'e shawaatti gaafa deebitan dhaqaatiitti naa himale. Adwaa irratti akkasitti wareegame. Seenee lolee faccisee jechuudha. Lubbuun isaa isa mararra. Eenyuuf du'e? Biyya kanaaf du'e. Biyya biraatiif miti kan du'e bar. Eessatti du'e? Akka naannootti olaalte naannummaadhaan gaafa laaltu naannoo Oromiyaa keessatti miti kan hin ajjeefame. Yookiin immoo diinni kan achi jiru sun as ga'uun isaa nafu noormaalii jechuudha. Garuu achi deemeeti kan wareegame. Aluula Abbaa Naggaa, Aluula Qumbii, Aluula Qumbiiti maqaan isaa Aluula Abbaa Naggaa jiruun inni Oromoodha. Quseen dinagdee, Habta Giyoorgis dinagdee, Shawaa Kibba Lixaati. Eenyuuf innis tajaajilaa kan ture, biyyuma tajaajilaa ture. Seenaan nama duratti kaaseera kontroversii qabaachuu mala. Abbichuutti gaafa deebitu immoo seenaan Abbichuu beekame sana darbee Itoophiyaa guutuutti beekamaa ture waraanichaan jechuudha. Achirratti dirree waraanaa sana sababii dirree waraanaa sanaaf sana booda maal ta'e gaafa deebi'u garuu carraan akka balaa isa mudachuun oolu shakkii jedhu kan qabu. Abbee Abbichuu kutaa lammaffaa. Guyyaa tokko shiftoota naannoo sanaa waliin rakkoon isaan mudate. Waraanni Abbichuu akkuma barame halkan iddoo qubannaa isaa yeroo 2 fi 3 iddoo jijjiiraa osoo qubachaa jiru shiftoonni naannoo sanaa lafa rakkoo tokkotti eeggatanii isinin dabarsinuu jedhanii waraana itti banan. Anis yeroo jalqabaatiif loltoota Abbichuu keessaa 2 wareegaman. Rakkinichi akkuma mudateen Abbichuun jaraan mariin walii galee dabruu barbaadus shiftoonni ganda takka keessa qubatanii dhukaasa isaanii itti fufuu eegalan. Mucaa lafaa dhufa mindaa tokko malee salaalee ka'ee
birmadummaa biyya isaatiif tambeen deeme gantoonni dhalattootumti biyya isaa hattoonni karaa dabarsuu didan. Abbeen yoo naaree egaa onneen isinitti taphattee garraamummaan sodaa isinitti fakkaattee dubartoota manguddoota fi daa'imman haa ba'aniitii nuuf haa baatuu jedhee kanarratti walii galan. Akka jettuun nama qarree kootu saniini mootuun illee tolee yoo amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini ganuun illee tolee yoo galte jedhiini tumana himu. Kuma jarri achii baaniin abbeen ganda manneen citaan ijaaramtee tana ibidda itti qabsiisee shiftoota kadhaan dadhabe sana ibiddaan gubee innaa ba'uuf achii fiigan loltoonni abbichuu takka takkaan rasaasan lafarraa guuran. Akka carraa ta'ee harkaa fiigellee ari'anii hanga isa ga'utti tuman. Tambeen irratti abbichuun faa mo'anii turan. Abbichuun obboleeyyan isaa lamman gaafa dhabuu boo'ee aaree bishaanii midhaan lagatee guyyaa lama mukarra oolee bule abarraan jaarsa itti ergee hiriyaa itti ergee dadhabee booda kan taaniin gaafa bu'u sossobamee jechuudha. Gaafa bu'u sana maalidha kan ta'e loltoota 200 naa kennee dargaggoota 200. Noormaalii warra jaarsoodhaa kan garas qajeelee akka Adolf Parlaskis Tachaana Joobireetis afaan Amaaraatti hiiketti jechuudha. Raayyaan Salaalee kun kan warra jaarsoo kun 20 turee jedha. 20 keessaa 200 gaafate. Dargaggoota sanuu jechuudha. Amma dargaggoota 200 naa kenni gaafa dhuun abarraadhaan hoogganaa isaaniitiin jechuudha. Kan inni imaanatti kennametti. Silaa hedduun isaanii immoo maanguddoota. Warri raasoon kun raasoon dajjaazmaachonni jechuudha. Amma kanaafuu maal godhee mari'ataniit abbaa warquu kan jedhamu tureera. Ishee abbaa warquu kan jedhamu isaanuma jechuudha garee abbichuu faa keessa jechuudha. Obboleeyyan abbichuu wajjin raayyaa sana hoogganaa kan ture. Anis jaarsa amma fakkeenyaa fi gaaratti dhagaadhaatti mukaa mukatti utaalee diina kana qolachuu hin danda'u waan ta'eef haaloo ba'annaa sunaa hafu garuu mucaan kun du'aaf dhufe dargaggeessa waggaa 16 du'aaf dhufe yookiin hin gala yookiin hin galu yoo sitti hambisnes deemee haa waraanuu haaloo isaa haa ba'uu jedhee 200 gaafa kennaniif deemee kan tambeen san akkuma jirutti barbadeessaa ture. To'annaa ofii jala oolchaa ture warreen xaaliyaanii jechuudha. Garuu gaafa maayica'u immoo dasee taa'ee hoogganaa ture Haayila Sillaaseen jechuudha. Waraanni kan gaggeeffamu Tigraay keessatti inni garuu as Walloo keessa jira dasee jechuudha. Kutannuma mootichaayyuu laaluu dandeessa. Xaaliyaaniin akka deebi'uuf inni iyyuu hin waraaninaayi hin rukutinaayi xaaliyaanii diipiloomaasiidhaan akka deebi'an goonaa jechaa ture. Abbichuun garuu obboleeyyan kiyya kanneen biyyaaf jedhanii dhufanii biyyaaf du'anii Itoophiyaadhaaf dhufanii Itoophiyaadhaaf dhaqan achi naannoo amma Oromiyaadhaa ka'anii warra jaarsoodhaa ka'anii Abbayyaa gamaa ka'anii diina qolachuudhaaf gama ce'an. Kanaaf gama biraatti seenaa abbichuu gaafa laaltu Itoophiyummaadhaan gaafa walitti hiitu gootni Itoophiyaa akka abbichuu eenyu innumti jabaayyuu jetta. Obboleeyyan dhabe abbaan isaallee tasa dhukkubsatee du'e inni illee biyyuma tajaajilaa ture garuu baadiyyaa ture as masaraa hin turre Haayila Sillaasee bira hin turre deeme obboleeyyan isaa dhabe ammas immoo nan du'a jedhee ka'e kan tambeen kana kan gara nan jiru kan haleelee deebiseera kan gara maayica'u garuu morkatti turan Haayila Sillaaseen hin rukutinaa hin waraaninaa jedhan xalayaa gaafa erguuf xaaliyaaniin baandonni xaaliyaanii kanneenis hin jiru xaaliyaanis oriijinaalii achi dhufanis hin jiru xalayaa Haayila Sillaasee fardaa ergu butanii tarkaa fudhatu. Icciitiin isaan gaa teelegiraama gaafa haasa'u Haayila Sillaaseen hooggantoota raayyaa isaatiin teelegiraamni isaa hin butama. Abbichuun garuu teelegiraama hin qabu xalayaa hin qabu loltoonni isaa isa bira jira loltoonni gama kan Eertiraa hooggansa waraanaa lamaan kan hoogganamutu abbichuutti makama. Daa'ima dargaggeessa waggaa 16 jechuudha. Dargaggeessa waggaa 16 hooggansi raayyaa Eertiraa 2
kan Tigraayis akkasumatti itti makame. Garuu xaaliyaanonni akkamitti loobii gochaa turanii Oromoo fi Amaarri isin weeraruudha kan dhufanii malee nuti isaan nuti weerara xaaliyaanii kan ittisuu hin dhufne isin waraaruu isin qabachuu dhufanii nuti garuu waan barbaadan faayidaa keessan san isinii guunnee jiraachuu dandeessuudhanii sossobaa turan. Abbichuun sana keessa waraanaa kan ture. Gantoonni waraanaa yeroo sanaa abbichuun mana gubuu isaa dhageenyan kun immoo maal xaaliyaanotaa fi shiftootaan adda ta'e jechuun lolanii ture. Karaa Abbee rakkoo isa qunname garuu Abbee qofatu beeka. Abbichuun kukkula ibiddaa laboo buusan gamatti ilaalaa ulaa isaa akka ba'aniin karaatti hafan yaadachaa ofiinis ta'ee ibiddaan gamatti mul'achaa garaa isaatti akkana jechuu hin oolle. Ofitti hin dhiyeessinan ga'ii arii laboobii boba'ii kukkula ibiddaa yaangaa laboobii guggubi maal ta'a. Cincessaa cinca'u affeel harraa ta'u akaawii waaddii waxalii qanqetti facaasii guggubiitii ilaali. Ati silaa bobeessee gubatte duraanuu carraa kee kana meegayi hundaanuu kukkula ta'ii mukukkula ibiddaa kan lafarraan fixu waxalee ta'u hundaa silaa kan qorreessi yoo hoo'iftee kan beela'eef yoo bilcheessitee beela isa baaftee fi guggubattee daaraa daakuu taatee kaaniif yoo laatte raxxafee liqimsee ofii yoo si nyaate ibidda siin jedha maqaan kee hin oolu guggubii unkurii booressaa bobboora'u ardiitti qabadhu dacheen daaraa ta'u. Abbee qaxaleetoo jabbilee salaalee eegadiinni didee safuusaa wallaalee silaa hoo gadheen qallaa dhiiran seetu addarra dhaabii addaggeen safuun beektu. Abbichuu wanni nama raru seenaan abbichuutis Oromoo waan ta'eef Oromoo ta'uun cubbuu ture seenaan keen dhokfama. Seenaan abbichuu achitti beekame Maqalee irratti beekame Oroomitti beekame sana darbee Itoophiyaa guutuutti beekamaa ture waraanichaan jechuudha. Achirratti dirree waraanaa sana irratti sababii dirree waraanaa sanaaf sana booda maal ta'e gaafa deebi'u garuu carraan akka balaa isa mudachuun oolu shakkii jedhu kan qabnu. Intalli obboleessa isaa Shaggee jedhamti. Shaggee dubbisee akka natti himteetti daa'ima turte. Bara sana jechuun bara 1928 bara waggaa shanan isaan as turan san xaaliyaaniin as ture sanatti daa'ima turte. Dugdaan baatanitti ginda baratitti dheeffan. Toorri jireenya isaanii wanni isaanii qe'een isaanii naannoo Dhaayee warra Jaarsoo keessa Dhaayee Sillaasee kana ture. Amma qe'een isaanii hin jiru. Akka jetteetti tasuma namni maanguddoon yookiin ijoolleedhaan waa'uma kaastee hodha geesse malee abbichuu nama salaalee ta'uu iyyuu namni hin beeku. Firri isaa jira amma ultii seenaa isaa waan ibsu wayii salaalee keessas ta'uu danda'a akka Oromiyaattis ta'uu danda'a waamta abbichuu amma hafteemti isaa jira ani waan barbaadee dhabeeffan. Jettee waanuma xixiqqoo malee hin argattu. Amma intalli obboleessa isaa Adaamaa jirti. Shaggeen jechuudha. Shaggeen Adaamaa jirti waggaa akkas dhibbatti siquun oltuu naan jedhe kan isaan akaakayyuudha akka oolaniif. Kanaaf sun rakkoodha beeke. Abbichuun kana booda lolaa Awwaacalee irratti gamtaa afraniin jarri ennaa hiriiran inni kophaa isaa hiriire. Lola san irratti xaaliyaanonni iddoo qaban keessa galuu loltoonni raasota hundaan hoogganaman ennaa dadhaban loltoonni Abbee garuu guyyaa tokkoon bobaa xaaliyaanotaa keessa liqxe iddoo isaan dhokatanii baasuu danda'eera. Abbichuun naannoo diinotaa cabsee kan seenu dagachiisee fi riphee loluun ture. Xaaliyaanonnis sodaan hollatanii isa qabuu fi miti eeffan jalaa ba'uun filannoo isaanii ture. Yoo isaan eeffan inni waan isaan hordofuuf aariin guutamanii namoota nagaa fi qabeenya mancaasutti gadi ta'an. Yoona mootichii fi raasonni tarkaanfii abbichuun fudhatuu dhabamsiisuuf to'annoo jala akka oolu ajaja dabarsan.
summiin xiyyaaran firfirsame sunuyyuu sababii abbichuutiin Adolf Paarlas keessa akka kaa'etti jechuudha. Waraanni Hayila Sillaasee jala tures hooggansa isaatiin ture jechuudha. Kallattiidhaan itti waamaman qabu abbichuun hooggansa yookiin raayyaa Itoophiyaa saniif kallattiidhaan itti waamaman qabu. Viijilaantiidhaan fedhiidhaan duulee obboleeyyan dhabee lammii isaa dhabe. Aan obboleeyyaniitii ka'a malee lammii Oromoo hedduutu du'eera jechuudha. Sanarratti sana deebisuu irratti. Kana gaafa laaltu Oromoo caalaa biyya tanaaf kan du'e eenyu? Daangaa fagoo deemee sanuyyuu laal aan Wallaggaa dhufee jira. Kan Iluudhaa dhufee jira. Kan Jimmaa dhufee jira. Kan Harargeedhaa dhufee jira. Kan Booranaa Gujiidhaa dhufee jira. Asii Salaalee kaanii Maayicaaw ga'uudhaaf baatii torbatti fudhate. Baatii torba gaangee, faradoo, harroota, waan galaa isaanii, waan meeshaa isaanii, eeboo gaachana isaanii fe'atanii deeman. Kaan miilan deema, kaan midhaan baatatu san waan nyaatu san baatatee deema. Gateetti jechuudha. Mataatti baatee deema. Ji'a torba deeman. Oromoon amman aarsaa Itoophiyaadhaaf kaffaleera jechuudha. Abbichuun garuu urrii gannaa itti ta'ee isa qabuun dadhabame. Akka kitaabni seenaa gootota Oromoo fi kaan jedhu eerutti sossobanii amansiisanis ta'ee humnaan qabanii akka hidhanii fidan warreen ajaja fudhatan miseensa raayyaa abbichuu ta'uun hooggantoota mootummaaf game. Abbichuun mariisisee amansiisuun raayyaa isaatti isaan maka ture. Kan hunda caalaa nama ajaa'ibu garuu Itoophiyaa waraanuuf waraanni bataaliyoonii tokko ajajaa isaa lammii Xaaliyaanii ajjeesee miseensa raayyaa abbichuu ta'uu isaa ture. Xaaliyaanii irraa meeshaa buufatuu fi nyaata yookiin galaa argatuun humna raayyaa isaa caalman cimaa dhufe. Baandotaa fi Xaaliyaanota irratti tarkaanfii fudhataa ture. Hammaachuu fi karaa darbuu waan isaan dhorkeef Xaaliyaanonni xiyyaaran summii gaazii gallakkistee uummatatti dhibee taate. Sababni isaa immoo abbichuun tarkaanfii cimaa loltoota Xaaliyaan irratti fudhachuu isaati. Kanaaf Xaaliyaanonni kan nu fixaa jirtu kan jedhan mootichi biyyattii Atsee Hayila Sillaasee fi hooggantoonni waraanaa abbichuutti quba qaban. Abbichuun Salaalee Shawaa Kaabaa warra jaarsotii Tigraay deemee Xaaliyaanota hirriiba dhorkee hooggantoota biyyaa keessatti ammoo yaaddoo sodaa uume. Maqaan abbichuu lafaa fi samii Tigraay irra darbee magaalaa Roomittuu beekamtiin isaa waan guddataa dhufeef loltoonni miseensa raayyaa Raas Kaasaa, Raas Suyyum Mangashaa fi Dajjaazmaach Abarraa gananii abbichuutti makamuu eegalan. Abbichuun raayyaa Itoophiyaaf amanamaa goota biyyarraa diina faccisu. Do'annoo baandaa fi Xaaliyaanii salphaan cabsee seenuun balaa buusee kan qabeenya isaanii fi lubbuu isaanii saamu ta'us raayyaan isaas ta'ee inni taayitaa kamiinuu yaamamaa hin turre. Maqaadhuma Liyyuu Xoor jedhuun beekamaa turan. Namtiin Hayila Sillaasees ta'ee hooggantoota olaanoo Itoophiyaa dirree kamirrattuu teelegiraamaanis taasisan tokko hin jiru. Abbichuun namoota 200 fudhatee erga qe'ee isaatti ba'ee namirraa ajaja hin fudhatu. Loltoota isaatiin ala namiifus ajaja hin kennu. Abbichuu sana booda namuu hin agarre. Akka bakakkaa iddoo diinonni ciisanitti dhaqee balaa irraan gahaa salphisaa cimaa dhufe. Sana booda weerara Xaaliyaanii Maayicaaw ilaalchisee goonni Salaalee yookiin immoo uummanni Salaalee akkana jedhee sirbaa ture.
intaane yaadajjaas galataa baandaan qa'ee keetti cooma murataa xaaliyaaniin manduree keetti daadhii unataa dinnoo diinaa nama nyaataa maali garuu hojjaan damisseen gidaa salaalee obboleessi kee ilmaan maayica'utti awwaalee xiiqinii fi yaariin dhaalee abbiin didee bosona galee abbiin mana didee diina hiddee amma garuu moojii dhumasaa sodaan natti muddee takkaa abbayaa mogorii takkaa waajjuu jaarsoo abbootetti marmaaraa baalchanis wajjuu harma hodhee abbiinis didee jara muddee lakkii dhiisi yaada misseen gidaa harkaan ofitti fidda idaa duuti silaa hin haftuu yaabbichuu eega didanii maa qarreerra marmaartaa itti muddii biyyaa baasii irraa kaasi daaraa jechuun sirbaa turan. Abbiichuun salaalee qorbatoo raayyaa zaboo maayica'u ambaalagee gammoojjii tambeen ambaradoom abbii adii maqalee mootii Itiyoophiyaa biras darbee xaaliyaanonnii fi baandota dadhabsiisuu isaatiin roomittuu beekamu sirba salaalee sirbamuuf irra darbee namni maqaa isaa ol kaasee gaarii goote goota koo jedhee taayitaa laateef hin jiru. Seenaan isaas ammana guddaa ta'e osoo jiru tasaa awwaalamee akka nama bara jireenya isaatti hoomaa hojjetee hin beeknetti awwaalamee jira. Akka uummataatti uummanni waan naannoo isaa jiru waan ganda isaa jiru sana sirriitti beekuu qaba. Anumarraa kaaseeyyuu jechuudha. Namni barate tokkos yuunivarsiitiinis yookiin kolleejjoonni naannoo san jiranis waanuma muraasa illee walitti qaqqabsiisuu qabu. Tarm peepariidhaanis haa ta'u peeparii jajjabaa kan MA kan digirii kan PhDtiinis haa ta'u. PhDdhaan maastarsiidhaan gaafa gabbatee wanni jedhu lafa qabsiisuu dandeessa sirriitti jechuudha. Uummanni seenaa lafa qabate hin qabne uummata miti bara. Kanaaf seenaan keenya sun lafa qabachuu qaba. Seenaan dhugaa jechuudha. Soba barreessuu hin qabnu. Asirratti wanni jechuu barbaadu soba barreessuu hin qabnu. Jabaa turree laafina hin qabnu iyyuu yookiin laafnee turrees jennee waan hin taane barreessuu hin qabnu. Amma biyyi faanis Dooktara biyyi faanis Bolammaan faanis Gadduun faanis jarri kaanis tokkummaa kana uumuudhaaf tokkummaan sun immoo kan gartee tokko odoo hin taane dhugaa irratti kan hundaa'e kan hunda walqixxe keessummeessu jechuudha. Seenaan barreessuun sana ta'uu qaba. Saba biraa miidhuu hin qabu, saba biraa gadaantummaa lallaaluu hin qabu, kan ofiitis ol kaasee faarsuu hin qabu. Dhugaan jiru garuu dhugaa yoo ta'e kaa'amuu qaba. Amma seenaa keenya barreessinee aadaa keenya gabbisnee yoo dhalootaa kennine malee dhaloonni sun duwwaa ta'a bara. Homaan qabu waan beeku waan ofiisan jechuudha. Abbee eenyu gaafatteen waa'ee abbaasaa, waa'ee haadhasaa, waa'ee horteesaa kan hin beekne taanan amma baadiyyaatti maal si godha? Maatii si lakkoofsisu. Abbaan keenya akaakayyuun keenya waan akkasii in himatta. Sun amma magaalatti gaafa dhuftu hafaa jira. Kanaaf maatii waan akkasii barsiisuu qaba. Seenaa itti himuu qaba. Aadaa itti himuu qaba. Afaan barsiisuu qaba. Miidiyaan isinis jalqabdaniitu miidiyaan kaanis akkanumatti isin duukaa deemuu qaba. Waan isin hojjettan kan muuxannoo isin irraa fudhachuu qaba. Isinis immoo miidiyaa irra jirtu waan baay'een argitu dirreen baatu gaazexeessan jechuudha. Waan hojjennu san tuffachuu hin qabu. Waan guddaa ammaanni faranjii irra waan inni leellisu jechuudha. Of gurguru. Waan hojjetan horii gaariitti maqaa gaariitti gurguru. Waan hojjetteen leellifamu rakkina hin qabu. Waan hin hojjenneen garuu maqaan taane fudhachuu sirrii miti. Maqaa guddaa argachuu sirrii miti. Kanaafuu hunduu bakkuma jirutti kan qoratu sirriitti qorachuu. Gaazexeessan sirriitti hojjechuu. Barreessan sirriitti barreessuu. Yuunivarsiitiinis sanatti irraa eegama. Hawaasnis bakka jirutti caasaan mootummaa hundis bakka jirutti waan keenya kana lafa qabsiisuu qaba. Borumaan dhalchisuu hin qabnu. Dhumaatiin abbeechuu garuu baay'ee nama gaddisiisa. Abbeen ergaa lola maayica'u irratti paarkilasii fi piroodoloorfiin wal arganii booda deebi'eetuma bosona gale. Sana booda abbee agarree kan jedhu homtuu hin jiru. Abbee abbichuu seenaa sirriitti irratti qoratamuu qabuu fi warra du'ee biyya tana jiraachise warra gootummaa guddaa qabuun kan wal madaaludha.
horaa bula.